Odoijo Yayin gamta Afrikaa 37ffaan guyyaa borii eegalamuuf pirezidaantonni biyyoota adda addaadhaa Finfinnee galaa jiranii fi simannaan taasifamaa jira. Lakkoofsi yarroota Afrikaa fedhii qoricha aadaa Chaayinaatiif qalamaa jiranii yaaddoo uume. Kan daawwachaa jirtan kun oduu waliif TVT daawwattoota keenya akkam jirtu jecha oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru kan isin biraan ga'ummoo Daani'el Tasfaayeetii haga xumuraattiin waliin tura. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa FDRI yaa'ii gamtaa Afrikaa haala guddina dippiloomaasii Itoophiyaa madaaluun keessummeessuudhaa fi qophiin taasifameera jedhee jira. Yaa'ii idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaan guyyaa boruu kan eegalamu ta'a. Odii Muusaa dabalataan qindeessee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa FDRIidhaan yaa'ii gamtaa Afrikaa haala guddina dippiloomaasii Itoophiyaa madaaluun keessummeessuudhaaf qophiin taasifameeti jira. Yaa'ii idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaan guyyaa boruu irraa eegalee jiruufis ammoo hooggantoonni biyyoota ardichaa magaalaa teessoo gamtaa isaanii taate Finfinnee seenaniiti jiru. Kanumaan kan wal qabateen ammoo yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaa haala guddina dippiloomaasiitiif jiddugala dippiloomaasii ta'uu Itoophiyaa agarsiisuun keessummeessuudhaaf qophiin taasifamee jiraachuu isaa tajaajilli kominikeeshinii mootummaa himeeti jira. Ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Salaamaawit Kaasaadhaa ibsa miidiyaaleef kennaniin yaa'icha irratti biyyoonni 47 kan hirmaatan ta'uudhaas ifoomsaniiti jiru. Kanneen keessaayis ammoo pirezidaantonni biyyoota Afrikaa lakkoofsaan 30 ta'an, pirezidaantonni biyyoota ardii Afrikaatii ala ta'an ammoo kan lakkoofsaan 6 ta'anii fi dhaabbileen idil addunyaa 13 karaa bakka bu'oota isaaniitiin kan hirmaatan ta'uu isaanii deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomseeti jira. Waltajjiin yaa'ii gamtaa Afrikaadhaa waltajjii dippiloomaasii olaanaa ta'uu isaatii wajjin biyyoonni addunyaa teenyaa kan garaagaraa irratti kan hirmaatan ta'uun isaatis ammoo ifoomeeti jira. Itoophiyaan ammoo kora gamtaa Afrikaa kana keessummeessuudhaan mana Afrikaanota hundaa jedhamuun kan beekamtu qabatamaan mirkaneessaa jiraachuudhaas himaniitti jiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kanarrattis ajandaaleen biyyoolessaa kan calaqqisiifaman ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaadhaa ibsa miidiyaaleef kenneen himuudhaan yaa'ii gamtaa Afrikaa kanaan cinaadhattis waltajjiiwwan marii dureewwan biyyootaa bakka bu'oota dhaabbilee garaagaraatiif hayyoota garaagaraa hirmaachise 2 kan geggeeffaman ta'uu isaa himaniitti jiru. Waltajjiin marii damee dijitaalaa irratti xiyyeeffateen karoora dijitaalaa Itoophiyaa kan bara 2025 beeksisuu fi hojiileen hanga ammatti raawwatamanis ammoo kan dhiyaatan ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibseeti jira. Dabalataanis ammoo birmadummaa wabii nyaataa mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffateen waltajjiin marii kan geggeeffamu ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa miidiyaaleef kenneen addeessee kan jiru yeroo ta'u muummeen ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmad ammoo Xaaliyaan Roomatti argamuudhaan sochii biyya isaa gama midhaan nyaataatiin akka if dandeessu taasisuudhaaf taasisaa tureen badhaasa agrigoolaadhaa fudhachuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u haaluma kanaan Itoophiyaan akkuma fakkeenya bilisummaa taate birmadummaa wabii nyaataa mirkaneessuufis dursummaa isiidhaa mirkaneeffachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isiidhaa waltajjii irratti kan calaqqisiifamu ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Waltajjiiwwan marii yaa'ii gamtaa Afrikaatiin cinatti adeemsifaman kunniin ammoo galma yaadannoo injifannoo Adawaadhaatitti gurraandhala 9 fi 10 bara 2016 kan adeemsifamu ta'uu isaa ammoo deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaadhaa Aadde Salaamaawit Kaasaadhaa ibsiteeti jirti. Keessumaa ammoo jette Aadde Salaamaawit Kaasaadhaan deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa yaa'iin gamtaa Afrikaa dhimmoota barnootaatirratti kan xiyyeeffatu ta'uu eeranii kanaan kan wal qabateen ammoo hojiileen qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf akkasumas ammoo qulqullina barnootaa fooyyessuudhaaf damee barnootaa irratti taasifamaa jiru. Muuxannoo isiidhaa Itoophiyaan kan addunyaaf qooddu ta'uudhaas ibsiteeti jirti. Muuxannoo biyyootaa kan qooddattuuf akkasumas ammoo galtee hedduu waltajjii kanarraa kan walitti qabattu ta'a jee. Tajaajilli kominikeeshinichaa ibsa miidiyaaleef kenneen yaa'ii gamtaa Afrikaa keessummeessuudhaaf qophiileen garaagaraa taasifamuu kan kaasan
kaasan adda Salaamaawit Kaasaadha. Haala guddummaa dippiloomaasiitiif jiddugala dippiloomaasii ta'uu Itoophiyaa madaaluun qophiin taasifameetti jiras jaameetti jira. Gama biraatiin ammoo yaa'iin gamtaa Afrikaa milkaa'inaa fi nagaan akka xumuramuuf qaamolee nageenyaatis qophii barbaachisaa ta'an xumuranii jiraachuu isaanii deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibsa miidiyaaleef kannaniin addeessaniiti jiru. Deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaadha adda Salaamaawit Kaasaadha. Hawaasni magaalaa Finfinneedhaa keessummootaaf simannaa akka taasisuu fi qaamolee nageenyaatiif tumsaa barbaachisaa taasisuudhaan wantoonni shakkisiisoon wayita mudatan ammoo eeruu akka kennu gaafatanii kan jiran yeroo ta'u, yaa'iin idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaan seena qabeessa jaamaa jiru kun ammoo guyyaa boruu bakka pirezidaantonni biyyoota ardii Afrikaadhaa lakkoofsaan 30 ta'an argamanitti fi bakka itti aantonni hooggantoota biyyoota ardii Afrikaa garagaraa lakkoofsaan 17tti siqan argamanitti akkasumas ammoo bakka pirezidaantonni biyyoota ardii Afrikaatiin ala ta'an kanneen lakkoofsaan 6 ta'an argamanitti fi bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa adda addaa lakkoofsaan 13 ta'an argamanitti guyyaa boruu ni jalqabama jaameetti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaadhaa Finfinnee galanii jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad magaalaa Finfinnee dhufanii jiru. Pirezidaantichi buufata xiyyaaraa Boolee yeroo ga'anitti ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shide simatanii jiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa sanbataaf dilbata geggeeffamu irratti hirmaachuuf aangawoonni biyyoota Afrikaa Finfinnee galaa akka jiran himamee jira. Itoophiyaan dhaabbata Hongi Kongi waliin waliigaltee soqa maallaqaa Bitcoin mallatteessitee jirti. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Itoophiyaan dhaabbata Hong Kong waliin waliigaltee soqa maallaqaa Bitcoin mallatteessite. Dhaabbata investimentii mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Itoophiyaan Investment Holdings dhaabbata Hong Kong tajaajila giddugala odeeffannoo jedhamu waliin waliigaltee doolaara miliyoona 250 soqa odeeffannoo yookaan daataa maayiningii fi leenjii hubannoo namtolchee irratti xiyyeeffatu mallatteessuu beeksise. Waliigalteen Itoophiyaa opereetara giddugala odeeffannoo Hong Kong waliin mallatteessite kun soqa maallaqa Bitcoin yookaan Bitcoin mining kan hammate ta'uu marsaariitiin dhimmoota akkanaa irratti xiyyeeffate odeeffannoo baasuu Cointelegraph gabaaseera. Hojii gaggeessaa dhaabbata Hash Labs Mining dhaabbata biyya Indooneeziyaa damee kanarratti bobba'uun Itoophiyaa keessa hojii kan eegale ta'uu qaal kaasaa dhimma waliigaltee mallatteeffame kana ilaalchisee barreeffama fuula eksiisaa irratti baaseen mootummaan Itoophiyaa karaa waliigaltee tajaajila giddugala odeeffannoo waliin mallatteesseen maallaqa Bitcoin ni soqa jedheera. Bitcoin jechuun maallaqa dijitaalaa harkaan qabamuu hin dandeenye jechuudha. Malli bittaa fi gurgurtaa kunis kan akka maallaqaa yookaan saantima kaanii kiisiin kan baatamu yookaan kan harkaan qabamu osoo hin taane maallaqa dijitaalii karaa intarneetii yookaan onlaayiniitiin dhimma bahamudha. Akkaataa waliigaltichaan Itoophiyaa fi dhaabbanni tajaajila giddugala odeeffannoo Hong Kong piroojeektii doolaara miliyoona 250 Itoophiyaa keessatti bu'uuraalee misooma sadarkaa olaanoo hojii soqa odeeffannoo fi leenjii hubannoo namtolchee hundeessuuf gargaaru irratti waliin hojjetu jedhameera. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaa keessatti bara 2022 irraa eegalee dameen odeeffannoo soqu yookaan daataa maayining kan heeyyamame yoo ta'u daldala maallaqa kiriiptoo garuu dhorkameera. Dhimma waliigaltee ammaa ilaalchisee ibsi dhaabbata investimentii Itoophiyaa baasee garuu waa'ee soqa maallaqa kiriiptoo hin eerre. Haa ta'u malee miidiyaan Bloomberg gabaasa guraandhala 7 baaseen mootummaan Itoophiyaa oomishaalee kiriiptoogiraafiif hayyama kennuu yaaluuf qophiirra jiraachuu ibseera. Israa'el loltoota Hizbollaa irratti haleellaa xiyyaaraa geggeessuudhaan miidhaa cimaa qaqqabsiisuu ishee maddeen oduu addunyaadhaa gabaasaa jiru. Loltoonni Hizbollaa haaloo kana ba'uudhaaf qophiirra jiraachuu isaanii fi misaa'ilota dabalataa deeggarsaan argachuu isaanii himamee jira. Girmaa Guddisaa akka itti isinitti hima. Israa'el Libaanoos keessatti haleellaa qilleensaa cimaa gaggeesseen yoo xiqqaate namoonni nagaa 7 ajjeefamuu maddeen qaamolee nageenyaa beeksisan. Israa'el haleellaa qilleensaa kana gaggeessuun ishee gareen Hizbollaa gama Libaanoos irraa rokkeetti dhukaasee loltuu Israa'el ajjeesuusaa hordofee akka ta'e himama. Haleellaa Israa'el kanaan namoota nagaa 7 ajjeefamaniin alatti miseensonni loltoota isaa 2 ajjeefamuu Hizbollaan gama isaatiin beeksisee jira. Waraanni Israa'el ibsa kenneen dhukaasa Hizbollaa irratti banameef deebii kennuu beeksisee jira. Erga Israa'elii fi Hamaas gidduutti waraanni baname
Ermiyaas michuusaa gargaarsaaf jecha Hizbollaanis gara kaaba guyyaa guyyaan Israa'elitti dhukaasa irratti banuun haleellaa erga jalqabee bubbulee jira. Gamaa fi gamana walitti dhukaasuun alatti Israa'el fi Hizbollaan waraana guutuutti hin seenne. Guraandhala 14 hidhattoonni Hizbollaa Libaanos irra rokkeettiiwwan hedduu buufata loltoota Israa'elitti dhukaasuun loltuu Israa'el tokko ajjeesuun kaan ammoo madeessanii jiru. Haleellaa rokkeettii booda Hizbollaan deeggarsa michoota isaa Gaazaa jiraniif jecha buufata waraana diinaa haleeleera jechuun beeksisee jira. Hizbollaan haleellaa geggeessan osoo hin turin himuun waraanni Israa'el ammoo xiyyaaronni waraana biyyattii buufataalee waraana Hizbollaa Libaanos keessatti argaman hedduu haleeluu beeksisee jira. Bakkeewwan haleelaman keessaa mooraawwan waraanaa, kutaalee ajaja waraanaa fi bu'uuraalee shororkeessitootaati jedhee waraanni Israa'el. Ejensiin oduu biyyaalessa Libaanos akka ibsetti namoota nagaa haleellaa Israa'el kanaan dubartiin lammii Sooriyaa ijoollee ishee dhiiraa 2 wajjin ajjeefamteerti jechuun gabaasee jira. Akkasumas namoota nagaa ajjeefaman keessaa miseensonni maatii tokko 4 akka argaman Ajaans France Press gabaasee jira. Ajajaan waliigalaa humna waraana Israa'el Leetinaan Jeneraal Herzi Haleevi haleellaan Hizbollaa irratti gaggeeffame milkaa ta'uu fi haleellaan kun akka itti fufuu ibsanii jiru. Torbeedhuma kana gaafa kibxata dursaan Hizbollaa Hasan Nasrallah dubbii taasisaniin Israa'el Hizbollaa irratti waraana bantii taanan Israa'el keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qeerraa akka baqatan akeekkachiisanii jiru. Waraana babal'isuudhaan kanneen nu sodaachisaniif ergaan keenya waraana babal'istuu taanaan nus ni babal'isna, kanneen sochiin ofirraa ittisu ni sodaachifamaa jedhanii yaada dogongoraniiru jedhan Hasan Nasrallah. Itti dabaluunis Hizbollaan waraana kana dhaabuu Gaazatti waraanni yoo dhaabbate qofa ta'uu himanii jiru. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti erga eegalaasitti lammiileen Falastiin 29 dhiyaatan lubbuu isaanii yoo dhaban 67 ol kan ta'an ammoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamanii jiru. Jaappaan dinagdeedhaan gama sadarkaa arfaffaa irratti gadi mucucaachuun ishee himame. Dinagdeen addunyaarraa sadaffaa kan taate Jaappaan gama sadarkaa arfaffaatti gadi bu'uun ishee gabaafamee jira. Bara 2023 bara warra faranjootaa xumurame kana oomishni biyyattii gadi bu'uunsaa mucucaachuu dinagdee Jaappaaniif sababa ta'uunsaa hin oolu jedhameetu jira. Tookiyoon dinagdeedhaan sadarkaa duraan turteerraa sigigaachuu isiidha hordofuun Jaarman dinagdeen addunyaarraa gama sadarkaa sadaffaatti dhufuu isheetu himame. Yeroo ammaa kana oomishni waliigalaa biyya keessaa warra Jaappaan doolaara tiriliyoona 4.2 akka ta'e RT'n gabaasee jira. Oomishni waliigalaa biyya keessaa warra Jaarman ammoo doolaara tiriliyoona 4.5 akka ta'etu gabaafame. Dinagdee sadarkaa addunyaatiin Ameerikaa fi Chaayinaan sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa qabatanii kan jiran yeroo ta'u, Hindiin ammoo sadarkaa shanaffaa irratti argamti. Weerarri dhibee COVID-19 kan waggaa 2 dura addunyaa teenyatti afura kutaa turee fi waraanni kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti adeemaa jiru sochiin dinagdee biyyootaa hedduu akka raafamu sababa ijoodha jedhameetu jira. Lakkoofsi harroota Afrikaadhaa fedhii qoricha aadaa Chaayinaatiif qalamaa jiran yaaddoo uumee jira. Borumashii gabaasa dabalataa qaba. Afrikaa keessatti waggaa tokko qofatti yoo xiqqaate harroonni gara miiliyoona 6 ta'u ni qalamu. Harroonni qalaman kun ammoo faayidaawwan garaagaraatii fi oolfamuudhaaf akka qalaman qorannoon addeessaa jira. Lakkoofsi harroota Afrikaa keessaa fedhii qoricha aadaa Chaayinaatiif qalamaa jiranii ammoo akkaan jiraachuu harroota Afrikaa irratti yaaddoo uumee jira. Harroonni Afrikaa lakkoofsaan miiliyoona 6 siqan waggaa tokko keessa sababa fedhii qoricha aadaa Chaayinaa ejjaw jedhamuu fi qalamaa akka jiran qorannoon tokko mul'isee jira. Harroonni Afrikaa kun sababa kanaaf qalamaa jiran waggaatti diqqaate ka miliyoona 5.9 ta'an akka qalaman dhaabbanni tola oolaa beellada addunyaa Zedonki Sanctuary jedhamu beeksisee jira. Qoricha aadaa Chaayinaa Ejow jedhamu kun ammoo bisaan ho'aa yookiin ammoo alkoolii keessatti bulbulamee nyaata yookiin dhugaatiitti dabalamuudhaan marsaa dhiigaa fooyyessa jedhameetu amanama. Kanaaf ammoo harroonni Afrikaa namoota hir'ina dhiigaa qabaniif lakkoofsa seelii dhiigaa gadi aanaa ta'e yookiin ammoo rakkoo wal hormaataa qabaniif kennamuuf jecha qalamaa jiraachuu qorannoon kun addeessee jira. Sababa kanaaf ammoo egeree fi fuuldurri harroota Afrikaa yaaddoo keessa akka galees qorannoon kun ni mul'isa. Yaaddoon kunis walgahii hooggantoota biyyoota gamtaa Afrikaa 37ffaa guyyoota 2 Finfinneetti taa'uu irratti seera qalma harreetii wal qabatu kaa'uu akka malanis ni eegama jedha gabaasi kun. Yaa'iin hooggantoota biyyoota gamtaa Afrikaa 37ffaan guraandhala 17-18 bara 2024 Finfinneetti ni geggeeffama. Kora kana irratti ammoo hiree harroota ardii Afrikaa yaaddoo keessa galee kana irratti mariin taasifamuu akka malu BBC News Afrikaan gabaasa
gabaasa bal'aa qabatee baheen balballoomseeti jira. Dhaabbanni tola ooltummaa bineensota idil addunyaa Zeddoonki Saanchir jedhamu kun ammoo lakkoofsi kun waggaatti yoo diqqaate harroonni miiliyoona 6 siqan akka qalaman kan mul'isu yoo ta'u yaa'iin kun gaggeeffamuu fi guyyaan tokko qofii yennaa hafutti dhaabbanni kun qoramnoosaa maxxanseeti jira. Gabaasi kun akka himutti sababii harreen Afrikaa qalamanuu fi qoricha kana maleeyyuu harroonni Afrikaa indaastiriiwwan daldala gogaa irratti hirmaatan keessatti akkaan qalamaa jiraachuullee ibsee jira. Qorichi ejoo jedhamu ka aadaa biyya Chaayinaatti hojjetamu kun ammoo gogaa harree irraa kan hojjetamu yoo ta'u fedhiin qoricha kanaa dabaluudhaan waggaa 5 keessatti lakkoofsi harroota Afrikaa qalamanii dachaa 2 akka dabales qorannoon kun addeessee jira. Wixineen seera harree fi fardeen akka hin qalamne dhooggu yoo bahe malee harroonni Afrikaa dhumaa jiraachuu qorannoon kunis beeksisee jira. Gabaasa qindeeffachuudhaaf BBC News Afrikaa wabeeffanneetu jira. Nu waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii fi baay'inaan galateeffannaa qophiilee keenya kanneen biroo daawwachuudhaaf karaa TikTok, Telegram, WhatsApp, YouTube fi akkasumas immoo LinkedIn, Twitteriitiin nu argachuu dandeessu. Daani'el Tasfaayeeti. Yeroo gaarii.